بربادا ولا كراب بربانا جنين نقدي سن أنا وقاني تجيبه مسجد سني وسن ولا درام كته إلى أرام مغرب سنين سالانة زيسني كرام تجرا يوسف كين يسي أوسينها Akkas taanaan gaa hedduu galatoomee nuqaasi ammaan tana gabbaanee rakkataa fi kana gargaarra gabbaanee bas. ربي سخنا سيلان مالي ربي أسين نتورك رزق تيا بيزنة تنقولين أكاكو الرسول وقامي أتي الرادي إرجع ربي ترى Us bada goggogaa kadhaan beeytu duruu qorqodaa bakiilaa hammataa guduruu joollee teetiif daran awwaasin dararuu akka waa hin baafne siin beeka gaaf duruu hoggaa inni dhufe yaaddoyte. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu obboleeyyan keenya. Kun istiidiyoo TV Islaamaa Markazal Muhaajir Faawundeeshin biyya Yuugaandaa Kaampaalaa irraa kan isiniif dabru jirudha. Iddoo hawaasni musliimaa mataan jalatti walitti qabamedha. Akkasumaanuu waliin keenyaan faallaa iddoo tan nurratti bituuf tattaaffii godhutti waan jiruuf guyyaa isinitti lallabannuuf namuutuu gurranuuf liqeessitanii akka of qopheessitan isinin jenna. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota TV Islaamaa bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Egaa duraan dursee baga Eid al-Adha barkum tokkoof 446 isin geejan. Egaa nutis Eid kana sababeeffachuudhaan sagantaalee barsiisoo bashannansiisoof bohaarsoo ta'an gara keessan qabannee dhufneerra. Egaa isinis bakkuma jirtanutti sagantaa keenya hordofaa akka nu waliin hirmaattan isin affeeraa. Sagantaan keenyas kan inni of jalatti hammatu sagantaalee gaaffiif deebii dursa sagantaan keenya kan isin dabru biyya Uganda magaalaa Kampala qopheessummaa Markazul Muhaajir Faawundeeshiniin kan isin qophaa'edha. Akkuma obboleessa kiyyeetti sagantaan keenya sagantaan biraa sagantaa walaloo akkasuma sagantaalee bashannansiisoo fi bohaarsoo ta'an hedduu hammatee waan jiruuf hanga dhuma sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Egaa gamanumaan gara sagantaa keenyaatti kan ceenu ta'a. Keessummoota keenya waamicha keenya egaa tolee jechuudhaan baga gara kana dhuftanii Eidukum Mubaarak ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Egaa kabajamtoota keenya sagantaa keenya egaa Qur'aana Rabbii kabajamaa ta'een kan eegalu ta'a. Qur'aanaanis kan nuuf eegalu qaaree keenya obboleessa keenya Jaabir Abdul Wahab ta'a. Falyatafaddal. duraan dursee guyyaa iidaatiin nagaatti isin gahe Eid Mubaarak Eidul Adha Mubaarak magaalaa Kampalaarraa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أبو لسكين جابر بارك الله فيك. تنسد أنيقا أجفتو تكينيان كان والبرن نتا أنا مكان كيا عبدو تشو من جلما. أنس مكان كيا آدم محمد جامع. أنا اسمك كيا أحمد دين عبد الله عثمان جامع. اسمه عبد الرحمن ومرين جامع. أنا مكان خيا مهدي عبد الله إبراهيم بخاري. مكان خيا نصر الدين جمال يوسف جامع. مكان خيا مراسفان أحمد بكين رادو في دبال موتي غارا بيشي كليف آدم قرفا جالي. مكان كيا جابر عبد الوهاب محمد جا. مكان كيا عبدي ساشو قوت إتفاجي لما. kabajamtoota keenya ol barree walitti deebinee jirra. Ammas irra deebuudhaan baga Ciida al-Adhaa barkum 1446 isin ga'e. Ciidukum mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum. Sagantaan keenya ammallee akka itti fufetti jira. Amma kanatti aansuudhaan sagantaa barsiisaa akkasumas bashannansiisaa ta'e sagantaa gaaffiif deebii kan nuuf dhiyaatu ta'a. Sagantaan yaadrimee sagantaa keenyaa yookaan gaaffiif deebii siiraa yookaan seenaa nama jaallatama nama beekamaa addunyaa irratti jaallannu seenaa nabiyyi keenyaa kan ta'udha sallallahu alayhi wasallam. Egaa hundumti keessaniyyuu bakka jirtanutti sagantaa kana hirmaachuu ni dandeessu. Gaaffii asirraa gaafatamu koomentii jalatti barreessuudhaan isinis akka hirmaatan gamanumaan isiniin jenna. Sagantaa gaaffiif deebii kan nuuf dhiyeessu obboleessa keenya Nasruu ta'a. Gamuma isaatiin isin ceesisa. Egaan warreen foddaa TV Islaamaatiin daawwataa jirtan baga guyyaa Idul Adhaatiin isin geessiniin jecha kallattumaan karaa gaaffii deebii keenyaa ceena. Gaaffiin keenya mata dureen isii waa'ee ergamaa Rabbiitirra qabannee sallallahu alaihi wasallam. Mata duree kana wanni filanneef yeroo maqaan ergamaa Rabbii dhahame adada salawaata irra buufnuun khayrii waan nuuf ol deemtuuf mata duree kana filannee isinis bakkuma jirtanitti salawaata keessaan roobsaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gaaffii deemna. Asaliin garee lama jira. Garee Abubakarii fi garee Umar jenneetti bakka lama adda baasnee akkasii gaaffii keenyatti fufnee jirra. Kallattumaan gara garee Umar ceena. Garee Umar irraa eegalla. Waraqaa hixaa jira achirraa hixaa isaanii haa kaafatanii lakkoofsa isaan ga'een gaaffii isaanii dhiyaata jechuudha. Egaa daawwattoota keenya warreen asiin hordofaa jirtan garee lachuutu waraqaa isaanii hixaa isaanii fudhatanii jiranii gareen Umarii fi gareen Abubakriitis jalqaba kanarraa eegallu garee Umarii garee Umarirraa kan jalqabaatti lakkoofsi ishee meeqa akka ta'e himadhu. Lakkoofsa 4. Hayyee daawwattoota keenya akkuma dhageessan gaaffiin isaa lakkoofsa 4 irraa isa buuse lakkoofsi 4 akkana dhaggeeffadhu. Yeroo haati Rasuula sallallahu alaihi wasallam duutu umriin Rasuula keenyaa meeqa? Waggaa 6. Waggaa 6. Maashaallah takbir. Argatee jira.
daawwattoota keenya gareen umarraa namni tokko gaafatamee ture namni tokko sun deebisee jira. Asirraayis garee Abubakirraayis nama tokko gaafannaa lakkoofsa kee ati ka jalqabarra jiru himadhu. lakkoofsa 5. Hayyee obboleessa kiyya lakkoofsi 5 gaafiin isii waan jettu haati rasuulaa sallallahu alaihi wasallam eessatti duutee jedha. Makka. Sakandii 20 qabda. Sakandii 20 keessa yoo hin deebisin gaafitti aantu dabarra. Haati rasuulaa sallallahu alaihi wasallam eessatti duute yookaan eessatti akaramte. Madiinaa. Hin arganne. Saudi Arabiyaa dagaala nasiibi. Bakka biraa. Bakka sakandiin kee dhumatee jira. Gara gaafitti aantu dabarra. Egaa daawwattoota keenya garee Abubakarirraa namni jalqaba gaafatame gaafii san hin deebisine gaafii san koomentii jalatti nuuf deebisaa isin jenna. Gara garee Umar ol dachaana. Lakkoofsi namni lammaffaa dheertuu lakkoofsa kee himadhu. lakkoofsa takka. Lakkoofsa takka. Maashaallah ati carraa qabdaa fakkaattaa gaafii laaftuu si ga'e. Lakkoofsi takka waan jettu abbaan rasuulaatii fi haati isaa abbaa meeqaffaa irratti walitti dhufan maqaan nama saniitu eenyu? Abbaa shanaffaa irratti. Abbaa shanaffaa irratti walitti dhufan maqaan nama sanii eenyu? Kilaab jedhama. Kilaab. Takbiir maashaallah. Argatee jira. Egaa gareen Umar akkuma argitan gaafii lamaan gaafatamte deebisee jirti. Garee Abubakarii dachaane. Gaafii lammaffaa. Gaafii lammaffaa. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam barri isaan dhalatan maal jedhamuun beekamu? Bulfeel bara arbaa jedhamuun beekama. Takbiir maashaallah. Argatee jira innis. Gareen Abubakariis taratan argattee jirti. Garee Umar namni sadaffaarra jirtu lakkoofsa kee achumaan himadhu. Lakkoofsa 11. Lakkoofsa 11. Lakkoofsi 11 akkana jedha. Khadiijaan maaliif dalagaa isiitiif nama hunda keessa Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam filatte? Sallallahu alaihi wasallam. Sigalee Khadiijaan maaliif dalagaa isiitiif nama hunda keessa ergamaa Rabbii filatte? Wanni isa filatteef amanaa jabeessuu isaa, akhlaaqa qabaachuu isaatii fi wantoota adda addaa bareedina isaatii kana. Ayyee. Maashaallah parsantii 100 keessa 75 deebisee jira. 25 yaada. Sakandii 20 hafta keessatti 25. Bakka taan daawwattoonni adeemsani. Ayyee isin daawwattoota keenya 100 guutaaf isiniin jenna. Uumaan jettu gareen Umar maashaallah karaa garee Abubakarii dhufnee jira. Lakkoofsa kee achumaan himadhu. Lakkoofsa 3. 3. Lakkoofsa 3. Lakkoofsi 3 dubartii irraa eega haati rasuulaa sallallahu alaihi wasallam duute eenyu guddise? Sakandii 20 qabda achumaan dubartii irraa eega haati rasuulaa irraa duute eenyu ergamaa Rabbii guddisetti gaafate? Gaafachuu ni dandeenya mire. Dandeessu. Qobaateetti yaadda. Garee tokko mire. Gaafii deebise. Sakandii 20 jala fi. Gaafachuu ni ta'u. Faatuma. 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 Hayyee daawwattoota keenya gaafii isaa hin arganne. Hayyee daawwattoota keenya gareen Abubakariitirraa gaafii tana ammallee hin deebisne. Gaafii tana isin deebisuu qabdanii haati ergamaa Rabbii haati rasuula Rabbii eega duute eenyu dubartii tamtu isa guddise koomentii ala nuuf keessan. Gara garee Umar gaafii lammaffaatti. Lakkoofsa meeqa himadhu? Lakkoofsa 10. Lakkoofsa 10. Yeroo ergamaan Rabbii gara Shaamitti imalu yeroo inni Basratti dhiyaate namni adeera isaatiin mucaan kun gana booddee ambiyootaa ta'uuf ta'a jedheen eenyu?
namni yeroo inni biyya Basratti dhihaate karaarratti namni sun karaarra taa'aa osoo karaa deemanii itti dhufanii mucaan si'ala deemu kun adeera isaatiin booddee ambiyoota ta'uuf taa'aa namni jedheen Namticha raahibeedha rabbi gabbaroo. maqaan isaa eenyu? Maqaan isaa naaf kan badee jira. Sagantiin teerumaa jirti. Sagantiin teerumattee jirti. Namticha raahibii akkuma inni jee maqaa isaa himuu dadhabee isin maqaa isaa koomentii ala nuuf keessan isiniin jenna. Gara garee Abubakrii gaddeebina gaafata. Koofsa ka'ee madda. lakkoofsa 8. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo ijoollummaa isaa maal godhuu ture? Jetti gaafi. Ergamaan Rabbii yeroo ijoollummaa isaatti maal godhuu ture? Jetti gaafi. Reellee tiisuu ture. Takbiir. Maashaallah argatee jira. Garee Abubakar argatee jirti gara garee Umar ol dachaana. Lakkoofsa 7. Lakkoofsa 7. lakkoofsa 7. Eega akaakoon isaa du'e eenyu ergamaa Rabbii guddate? Abi Taalibii. Ammoo riwaan gariin Abu Lahab jettus ni jirti. Isaa Abi Taalibii. Adeera isaa Abi Taalibii. Abdul Mutalibii adeerri akaakoon isaa eeggatee booda Abi Taalibiitu isa guddeesse. Maashaallah. Takbiir. Gaafii lamaanuu gaafatamee gaafii lamaanuu deebisee jira. Gara garee Abubakrii gad deebina inshaallah. Lakkoofsa kan eega. Gaafii 9ffaadha. Gaafii 9ffaa. Hayyee akkana jetti. Gaafiin 9ffaan Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo jalqabaatiif umrii isaa meeqatti gara biyya Shaam imale? Yeroo ijoollummaa isaatti osoo hin fuudhin duratti Yeroo ijoollummaa isaatti umrii isaa meeqatti gara biyya Shaam imaletti gaafi? waggaa 15. Waggaa 17. gaafii gootee nu deebisin kana nu deebisima deebisaa nu kan nama. Waggaa 20. Hayyee daawwattoota keenya hin arganne koomentii ala nuuf keessan deebisaa gaafii tanaatis. Hayyee gara garee Umar ol dachaana. Gaafii 12ffaa. Gaafii 12ffaan akkana jetti. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa ergamuuf dhihaatan osoo hin ergamin gaafa ergamuuf dhihaatan gaara kam ibaadaadhaaf filatan yookaan gaara kam irratti rabbi gabbaruu turan osoo hin ergamin duratti. Gaaru Thawri. Ti amaneetiin himatan. Amantee himta? Akka gareen ta'e qofaltittuu sirrii natti hin fakkaanne gaafii tana hin arganne. Amma yaade dheera. Ita? Sagantiin eegaluma jedhee shirrooti. Sagantiin sirra dhumatee jira. Gaafii tanaas koomentii irra nuuf keessan. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo ergamuuf dhiyaatan gaara kam ibaadaadhaaf filatanii rabbii isaa irratti gabbaruu ture nuuf deebisan koomentii alatti. Karaa garee Abubakar gad deebine. Gaafii dhumaa dheeraan. Hayyee xumurarra jirti. Gaafii xumuraati. Lakkoofsa meeqa? 6. Lakkoofsa 6. Hayyee lakkoofsi 6. Abdul Muttalib akaakoo rasuulaa waggaa meeqatti irraa du'e ergamaa rabbiitirra? Akaakuun isaa? Waggaa meeqatti ergamaa rabbiitii waggaa meeqatti du'e? Gabaabatti. 13. 13.
waggaa 13 chaansii akkasii kan sekondii 10 waggaa 12 carraan kedhumee jira. Gaaffii tanallee daawwattoota keenya hin deebisne. Gaaffii tana koomentii jalatti isin akka nuuf deebistan isin hin jenna. Egaa akaakoon ergama akaakoon rasuula rabbii yeroo du'u rasuulli umriin isaa waggaa meeqaa itti gaafeeni. Gaaffii teenya asirratti goolabnee xumurree jirra. Gara qabxii isaanii deemneeti abbaan tokkoffaa ba'ee gareen tokkoffaa baate gara badhaasaa ceetii inshaallah hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana bu'aan afeerra teenya. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya gaaffiif deebii kana fakkaata. Egaa gaaffiiwwan deebine koomentii jalatti itti yaaduudhaan akka hirmaattan isiniin jecha boqonnaa fudhannee gara qabxiitti daanyonni keenya qabxii kan nuuf himan ta'a. Hagasiifuu ispoonseraa sagantaa miidhagaa bareedaa kana kan nuuf ta'e dhaabbataa Mul'ataa Driving Schoolii guddaa galatoomii jennaani. Egaa boqonnaa fudhannee kan walitti deebinu ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Mul'ataa dhaabbata leenjii konkolaachisummaa yookiin Mul'ataa Driving School kan biyya Uganda Kampaalaatti argamu. Warreen hayyama konkolaachisaa baafachuu barbaadan filannoon keessan Mul'ataa haa ta'u. Leenjii konkolaachisummaa leenjisaa dandeettii addaa qabuun leenjitanii yeroo gabaabaa keessatti hayyama konkolaachisummaa keessan akka baafattan isiniin jenna. Iddoon isaa Kaasaangaa fi Naakulaabee Fooqii Turus Pilaazaa darbii 2ffaa irratti argama. Warreen dhaabbata Mul'ataa leenjii konkolaachisummaa qunnamuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa ida'uu 256755 duwwaa 8886 bilbiluudhaan qunnamaa isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadha. Filannoon keessan Mul'ataa Driving School yookiin Mul'ataa leenjii konkolaachisummaa haa ta'uu isiniin jenna. Bismillah wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Dhaggeeffattoota keenya boqonnaa booda walitti deebinee jirra. Egaa kun sagantaa Aidaa barkum 1446 ammas irra deebi'uudhaan baga Aidaa barkum 1446tiin isin ga'ee jenna. Aidukum mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum. Egaa akkuma beekamu sagantaa gaaffiif deebii ture. Daanyonni keenya garee mo'atan yookaan garee injifatan adda baasuudhaan nu kennanii jiru. Garee Abubakiriif garee Omar ture. Gareen Omar gaaffiilee 6 gaafataman keessaa gaaffii 4.2 5 deebisuudhaan tokkoffaa yoo bahan, gareen morkattootaa yookaan gareen Abubakir immoo gaaffii 6 gaafataman keessaa gaaffii 2 deebisuudhaan lammaffaa ba'anii jiru. Egaa sagantaan keenya gaaffiif deebii kan ammaatti hordofaa turtan kana fakkaata. Egaa sagantaan keenya ammas akkumatti fufeetti jira. Egaa sagantaan keenya taanu maal akka ta'u walumaan kan laallu ta'a. Nu hordofaa isiniin jenna irra deebi'uudhaan. Bismillah. Sagantaan keenya egaa akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuudhaan sagantaa walaloo qabna. Sagantaa walaloo keenya egaa sagantaa nama walaleessaa, nama walaloo, nama kufalchiiftu, nama bashannansiistu barreessuudhaan beekamuu Ustaad Maadii Abdallaatiin kan nu dhiyaatu ta'a. Ustaad Maadii falyatafaddal. Ustaadummaa tanaa satumarraa kaa'eessa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك isinin jecha daawwattoota keenya hundaanuu gartee Eid Mubarak jechaani. Inshallah sagantaa gartee walalootiin qopheeffadhee dhufee jaarsaa fi jaartiga.
بسم الله جنة دبي هاجل كمنو الحمد لله ربها فارفنو إيجس نبي رتي رحمتها بوفنو صلى الله عليه نموتو هاجنو صلى الله عليه نموتو هاجنو بروا هندگنne salaamtaallee jechuu assalaamu alaikum anaa dhufu jechuu bagattiin nu gahee iida naanneeffachuu warra barana hamdii kan dhufu abdachuu rabbi nu haa godhu amatuu qooddachuu rabbi nu haa godhu amatuu qooddachuu iidaan wal qabatee waahee ganda tokko hogguutu wal lolan manni isaanii rakkoo qabsoofaa wal qaban guyyaa tokko tokko meeshaa mana keessaa distii fi birciqqoo fuudhee duyda cabsaa wayyaa duyda konkoo cirri godhaa oola jaartii isaa makkoo cirri godhaa oola jaartii isaa makkoo jaartii makkoo gabaabeeta. Sajaartii waaseetaa jaartii ajaa'ibaa afaaniin hin teessu hin qabdu adabaa hogguu yaa'ii gootii mataan isii jabaa tumicha saatirraa guyyuu deemti hoobaa lallabbii isii hoo arrabaa siin sodaadha seetee dullacha gabaabaa hoggaa isiin jetteen jaarsi oowwa qabaa ganaa walit dirgim eenyuu addaan qabaa ganaa walit dirgim eenyuu addaan qabaa. Kanaaf kana jidduu inni maan dhufini waa baasuu hin fadhu qorqoda jaarsini alaahi ol seene dadhabe jechaani joolleedhaas ni qaban sedi dhadhalanii isaan lamee wajjin nama shan tahani huccuu haa nubbituuf isa eeggatanii jaartiin deemaa dhufte bira gattee iseeni harkaas gubbaa keesse dhiiroo maal jetteeni harkaas gubbaa keesse dhiiroo maal jetteeni amma rooyyoo itti fakkaate mee ilaala. Jaartiin isaa makkoon arrani qaceeltee amalasii kan dursan firraahis lakkiftee qoflaa fi gammachuun isatti maxxantee harkaanis qabachaa fuula isaa laaltee jecha babbareedaan jaarsasii faarsitee eega faffaarsitee faaruun qarxam goote waan iidaa gaafachuuf amma lafaa kaate waan iidaa gaafachuuf amma lafaa kaate. Jaarsini shaaxiraa dubbiin isaaf galtii gungumuudha seenee suuta if keessatti moodhii roona seetee gawwaa akkasiiti sanuuna faarsitee waan irraa kajeelti akkaan ani kannuuf waan iidaa je'eeti intallurraa deemi je'eechi dhiiteeti mataana oowwisuuf waan gaafattaati isiinis dallante fincilli ka'eeti isiinis dallante fincilli ka'eeti. Amma gaa deebisaa isii. Yaa jazbaa quduraa gurraacha qaqaqaa fadhiidoo gabaabaa kan garaa harbaqaa joolleef iida binnaa kanni kaamaallaqaa ijaan hin agartu huccuun joollee carqaa joolleef iida bituun sirratti barhaqaa mataa sin basheessin sit darbee malaaqaa mataa sin basheessin sit darbee malaaqaa. Inni nuuni beekaa deemaatii hodhadha jireenyi qaalawee mataan kee dhagaadha maallaqa nan gaafatin tan afaan jalloodha maallaqa nan gaafatin tan afaan jalloodha. Us bada goggogaa kadhaan beeytu duruu qorqodaa bakiilaa kan mataa guduruu joollee teetiif daran awwaasin dararuu akka waa hin baafne siin beeka gaaf duruu hoggaa inni dhufe yaaddoytee hiraaruu waan arkatte hundaas baankumatti guuruu garaana oowwiste addaan si haa muru sitti haa busheessu dalagaa fi jiruu sitti haa busheessu dalagaa fi jiruu akkanattiin gaajattin. Akkana diddetti rabbiin si haa diduu ati numa taa'ee fokkotaa gaaddiddu dalagachaa ooltuus ni ilaalaman fiddu balaa quban qabne sitti haa ramaduu garaa koona gubdee kan namni gammadu nagayaan waan taa'u hangaan ka'ee baduu nagayaan waan taa'u hangaan ka'ee baduu jettee gamma darsisii fudhattee hotte jechuudha. Ammoo gaa'isii lafaa kaate uleen itti dabree caccabsee laafisaa kasaaraa if naqee ifiin if rakkisaa wallaahi tun rakkoo jireenya qisaasaa rabbi sin hin mudini aaminii jabeessaa rabbi sin hin mudini aaminii jabeessaa isin faan keessattuu shabaabaami akkan jireenya akkanaa kana rabbi sin irraa qabaamin jedha. Hayyee aamin aaminiin ture dummattee jirti maatiin warra keenya singilii namaas keessa jirtu kana waan sodaachiftee fakkaata yeroo caccabsitee mataa fottooshitee dhukkee itti qaafte hundaafuu walaloo nama bashannansiisu qopheessu keetiif jazaakumullahu khairan gadda galatoomin siin jaa. Hayyee
Egaa sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuudhaan duraan dursee dhaggeeffattoota keenya hundaanuu anis irra deebi'uudhaan baga ayyaana Eid al-Adhaa bara 1446 geessan Eid Mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum saalihal a'maal isiniin jecha sagantaan keenya kan itti aanu immoo mudannoo hirmaattota keenyaatii fi achumaanuu ammoo nama lama kan jaalataniif ergaa baga ittiin isiniin gahee dhaamsa akka dabarfatan carraa kan kenninuuf ta'a sagantaan keenya itti fufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya Eid Mubaarak isiniin jecha mudannoon hedduudha. Mudannoo hedduu san keessaa uummata taatan sammuu keessaa na baduu didde. Biyya teenya Oromiyaa irraa gaafaan biyya Arabaa deemuudhaa gabbuu Ramadaangaa wacaalee irra nageesse akkumaan isin himee bira kota. Ana imala rafin manaa bahee qarshii 500 fudhateen deema. 500 kana biyyarraa gara mul'ataa ana baddannooti. Raamis irraa hin ka'ee deemu jira. Hoggaan fi wacaalee gahu noolii karaa kanaatti wajjin bitadhee qarshii 110 naafe. Ana 110 tana malee waan qabne. Yeroo san keessatti baasni fuudheeti karamarra nama buusa. Dallaalli baajaaj guurratee karaarra taa'ee nama eega. Asii humnaan qabee si akkamsee si qochiisa. Harka boon dandeessu. Yoo mala tokko rabbi naa fidee qabamee hoggaan achi dhaqu lafan beeku achi duran dha'ine akkumaan dhaqeen isaan harka bu'ee hoggaana qabaniin na qochiisanii akkuma nama maallaqa qabuutti qarshii 9,000 qaba. Qarshiin 9,000 kun yaman na geessitii hin jeen. Akkanaatiin kan barbaannu jenne beektaa. Anis waan hin godhe hoggaan isaan harka bu'u duraanuu guyyaa kana guutuu isumaan barbaadaa waliin jiran. Kanummaan isin harkadde du'aa hin qabaa alhamdulillah hin jella. Akka isaan na shakkanis hin taane. Hoggaan ifin harka isaanii bu'u qabamee mire yoon utaalee harkaa bu'uu hin danda'u ijoolleen ableedha qabanii akka fedhan na godhuu danda'anii beektaa. Siistama rabbumaan naaf itti siistima sawwaatti illee yaadne rabbiin naafaan kaa'ee ani 9,000 qabaa 9,000 kun yoo yaman na geessuu dadhabe yoo na geessin asuma na dhiisaa hin jeen. Akkama nama qabu fakkeessee akkanaa barbaannaa qonnaan jenne naan kutanii fuudhaniiti bakka takka na geessanii ammachi nama walitti qabatanii maqriba azaanan. Ana kanarraa akkatu jiru maqriba hoggaa azaanan masgiidaatu wallaa san jira. Ganaadha bakka dallaalaa bakka fagoo amtuu nu geessu deemanii. Maqriba kanaan salaataa hin jeeni. Maqriba asuma salaatinaan jallaqee asitti hin salaatu hin jeen. Masgiida as jiru asitti hin salaatu hin jeen xiqqoo darasummaan irraa mul'ata gaafsanii. Ayyee akkana kana shakkinu guyyaa kana guutuu na barbaadaa olii akkanaa barbaadna jedhanii na gadhiisan. Ani hoggaan achi gabbahu masgiida sannii hun seenne hulaa duraan kute ila arram maqriba sanin salaanne isisanii gara garaatti jira. Mudannoo gabaabsee alqalamaan isin himaa ta'uu waan isin jira. Achumaaniin maqriba sanii laammaatuun salaanne. Sumaanuu gartee ergaa nan dabarfachuu barbaadu hummaa tiyyatanii akkaan jaaladhu gaara mul'ataatti argamtu hummaa tiyya Safiyyaa Sheekaatiin baga rabbiin iidatanaan si gaheen jaanii abbaa kiyya Abdallaa Usumaanii wajjin akkasuma eessummaan kiyyaa fi aboottan kiyya hundaanuu bagatteen isin gaheen jaanii. Duraan dursee daawwattu keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubaarak hundi keessan bagatteen isin geeja irra deebi'ee. Kanaafuu asumaanuu Eid Mubaarak jechuun ni barbaadu. Duraan dursee galata isaa namni hin deebisuu hin dandeenye adeera kiyyaan bagattiin si ga'ee umrii barhaa qabdu rabbi si haa nuun jaane akkasuma itti aansee faamilii kiyyaas ummaatii yana gafee bagattiin isin ga'ee hin jaane. Kanaan firootan kiyya hundaanuu bagattiin isin ga'ee gasi ummata islaamaa hundaanuu guutuu keessanuu baga iidaadaatiin isin ga'ee hin jaa. Duraan dursee ani namaanin Eid Mubaarak jechuu barbaaduun haadhaa fi abbaa kiyya jalqaba irratti jechuudha. Itti aansuudhaan habootiyya dirree dhawaa keessa jiraatti bakka haadhaan haabutee na guddiftee fi ammaas abbaa mana isii Eid Mubaarakin jechuu barbaadani. Itti aansuudhaan ummata islaamaa cufaanuu saayibboottan kiyya hundaa'u kan akkaan rabbii jecha wal jaalannu hundaa'u Eid Mubaarak jechuu barbaada. Hanganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jecha jalqaba irratti namni nan Eid Mubaarak jechuun ni barbaaduun
deessee tiyya haadha tiyya tanarra laffaatee na guddiftee asiin na geesse baga rabbittiin si geessin jechuu barbaada. Akkasuma abbaa kiyya kanarra laffee asiin na gahee na barsiisee bakka tanaan na geesse baga iidul adhaatiin si geessin jaha. Akkasuma faamilii tiyya tabiyya keessaatii fi tabiyya alaa ummata islaamaa hundaanuu iid mubaarakiin isin jechuu barbaada galatuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudannoon ani qabu tanuma Ingiliffaati. Kibriitaan bitadha jee eegaan biyya kana Ugaandaa dhufe. Ingiliffaa for Itoophiyaa ka juusan hin beeka. English for Itoophiyaa sanii hawaarii fi waasirneemiidhaan hin bee. Akkasii kibriita barbaade dukkaana jeeniidhaan jira. Harkaan akkanatti sanuma nakko fulte akka gaarii nakko fulte mudannoon biraan jirtu sanuma. Harkaan akka agarsiise kibriitaan jaani na diddee harkaan akka agarsiise qofulaan duute akkasitti fudhadhee itti aansuudhaan namaan Eid Mubaarak jechuu barbaaduun abbaa kiyya Sufyaan Ahmad bakka haadhaa ta'ee na guddise bakka nama lamaa ta'ee Eid Mubaarak sin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan haadha mana kiyyaa Ayyaantu Birraa akka jirtutti Eid Mubaarak sin jechuun barbaada. Obboleettii tiyya Fariidaa Sufyaan sheeka kiyya Sheek Kalif Aadam isin hundinuu Eid Mubaarak sin jechuun barbaada. Warra Baaburrayyaan jamaa Baaburrayyaan dargaggoof shamarran Eid Mubaarak sin jechuun barbaada. Dachaas ta'a illee heddumeesse Eid Mubaarak bakka jirtanitti Islaama maraa warra gahee kana taphate argaa afuriin amantii Islaamaatii fi miidiyaan kunillee as ga'uudhaaf gahee kana taphatan bakka jirtan maratti kaabaa kibbatti Eid Mubaarak sin jechuun barbaada. Kaameraa amaanota keenyaas nurra laffaanii halkanii guyyaa waan barnoota waan addaa nu dabarsuu jiran Dachaas Abdurrahmaanii fi Muwaaz Mahbub isinillee galata guddaa qabdanii galatoomaa isin jechuun barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee namaan Eid Mubaarak jechuu barbaaduun ummatiyaa fi abbaa kiyyaan Eid Mubaarak jechuun barbaadan itti aansee biyya kiyya ammaas adeerota kiyya kan biyya jiranii fi kan biyya alaa jiran eessumaa fi aadaa hundi keessanuu Eid Mubaarak sheekota kiyya laffee asiin nagee Sheekh Abduu Naasir Ismaa'ilii fi Ustaaz Idriis illee bakka isin ga'e Eid Mubaarak jechuun barbaada. Saayibota kiyyaa fi uummata salaamaa cufaan Eid Mubaarak jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudannoo xiqqishoo hin qabaa. Mudannoo gaaf takka rubaan tokko biyyaa ol dhufee warri alaa kun harawaa akkuma dhufeen warri alaa doolara 300 ergee fi gurbaan irra erganii fi dhaqee sharafeetuma fidee fi qarshii karaa miiliyoona takkaaf homaama fidee fi erga itti fidee qarshiin tun meeqa jedheen miiliyoona takkaaf haganaa jennaanii hay qarshii tana mara naa erganii gimmaasha aga qarshii 400 takka naa dhiisi 700 biyya naa ergi lafa naa bitaniidha. Warroonni mallaqa Itoophiyaa bichaa beektan mallaqa maraa baradhaa mallaqni baay'ee fi afaanis baradhaa. Itti aansuudhaan maatii kan koo baga isiniin ga'e jecha maatii kiyya as jiran Isaa Hasanii fi Madiinaa Sa'iid ummaatii yalachuuf baga isiniin ga'e jecha itti aansee haadhaaf abbaa kiyyaa baga isiniin ga'e adaadawwan tiyyi lamaanii fi obboleettiin tiyya baga isiniin ga'e jecha Eid Mubaarak hiriyyaan kiyyas Muhammadii fi Saaliif baga isiniin ga'e. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجنتا بقى سني ولدي دبني جرا. كن مس سجنتا عيد الأضحى بركم تكوفي. إبا فريف أفرتمي جهتي بكم جرتنتي أيانا غاري كبادا سنين جنة. مس سجنتا كينيا أكما اتفقت جرا. Mee sagantaa xiqqoo interview gaaffii dargaggootaaf goone aayidaan kan wal qabatu daawwannee kan walitti deebinu ta'a. Ammas irra deebi'uun baga ayyaana geessan aayidukum mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عيد مبارك. عيد مبارك. بقيت نسيكي. ولا معروف. ولا برنا ولا بريد. ولا معروف. أكمل قافي تكان سنقاف شو الباتي حي مو ولا شيء. حي مو ولا إن شاء الله حي نيال تاني أونغر بسم الله في زك. وان ديبوس دنتوتا نيجالا. أيه. أموتا الرئيم برد. قافي تكو فارت قافي نسنقاف شو الباتي مكان إذا عرفها خبرة ما جرب. خادرة. مكان إذا عرفها مكان برا مكان نبرا خيتيجا ممو والجام. Ganga arraa iduma arafaattiin bareedu
Akkaan dhageenya maqaa biraa. Yaalaa mee yaala. Illee yaalullee Eid al-Fitri akkaan hin jenne Eid soomanaatiin. Ayyee. Kanaaf gaafii gamanaa deebisnee gaafii lammaffaatti deebinu. Gaafii uummata mannaa nu deebisu. Ayyee. Gaafii lammaffaas si gaafadha gaafii lammaffaatis inshallah itti yaadanii na deebistan. Gaafii lammaffaa yeroo Eidaa jechuudha. Yeroo Eid salaannu takbiirtaa raka'aa duraa keessatti takbiirtaa meeqa? Wallahi turumnati yaa. Waan akkanaa walumaa atumaan na barsiifte malee. Ani gaa takkaa wallahi waan kana baradhee hin beeku haqumaan. Ayyee. Fakkeenyaaf amma maqaa Arafaa jedhamu dhageessni beektaami. Maqaa Arafaa kana mee waan biraadhaan maal jedhu? Arkaan amantaa Islaamaa shanan keessaa maqaa Arafaa jedhamu kan maal irra jedhattame? Arafaan eenyuunaan Arafaa tan hin beeku wallahi. Hajjii. Arafaan hajjii yaadatamti. Ayyee ammas gaafii siif hin dabalamu siif akkan. Gaafii dhumaaf tanaa. Jajjabduu akkanaa taate irratti hin deebisini. Taruma nagaanatti. Hayya Eid Mubarak. Waalaikumsalam. Eid Mubarak. Ayye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waan dursee Eid Mubarak warra biranaa warra bireetti. Gattes kee. Walumaanuu bagatti nuti warra baranaa kan bareeddu jenne. Waa'ee Eidaa ilaalchisee gaafii muraasa wayinsi gaafachuu barbaade akkamii hayyamamoodha isin. Yoo gaafii dandeenyu taate inshallah rakkoo miti gaafadha. Inshallah warri bisinaa bisanii yaaltan homaa taanis walumaan baranna. Inshallah. Hayyee gaafiin duraa kanatti guyyaan Eidaa Arafaa maqaan isaa Kabiraa maal jedhamuun beekama? Inni Arafaa maqaa lama yookaan Eidul Adhaa jedhamee beekama. Inshallah. Hayyee gaafii lammaffaa isin gaafadha. Gaafii lammaffaa takbiirtaa guyyaa Eidaa keessatti rakkaa duraa keessatti takbiirtaa meeqa? Rakkaa duraa keessatti? Rakkaa jalqabaa keessatti takbiirtaa meeqa guyyaa Eidaa? Takbiirtaa 9. Ayyee tana manaaf hin dhiisa. Gaafii sadaffaa irrattis dabala. Gaafii sadaffaa takbiirtaa wanta rakkaa lammaffaa keessatti guyyaa Eidaa takbiirtaa meeqa? 5. Ayyee inshallah walumaa laalla deebisaa. Sagantaa gaaffii daawwannee walitti deebinee jirra. Egaa gaaffii kanarraa waan baay'ee akka barattan akkasumas akka itti bohaartan abdii guddaan qaba. Kanuma waliin immoo sagantaan keenya gara goolabaatti deemuu jira. Mee sagantaan nu hafuu maal akka ta'e mee obboleessa keenyarraa kan barru ammas irra deebi'uudhaan baga Eid al-Adhaadhaan isin ga'e jenna. Hayyee irra deebinee ammas assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri sagantaa keenya hanga ammaa hordofaa jirtan egaa sagantaan keenya gara dhumaati jira. Sagantaa dhumaarra jira. Sagantaan dhumaa kan nuti qabnu immoo sagantaa diraamaa ergaa bareedaa fi hawwataa ta'e hawaa'ee Eidaa wal qabatu kan qophaa'e kana daawwannee kan walitti deebinu ta'a. Hanga dhumaa nu waliin daawwadha. Idris dhiyaate Eid Arafaas deema. Awal saya rabbumatu qaba. Yaa wal Arafaa. Eenyu? Ana Yusufi. Hai. Yusuf keenya si olseeni kaa. Ayye taate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf keenya kam jirta? Haji Adam akkam nagaa? Akkam nagaa Yusuf keenya? Fayyaa dhabe. Jirta? Nagaa. Tai. Ayye. Taate. Jiruun maal fakkaatti? Yusuf keenya jiruun maashaallah wallahi alhamdulillah bareeda. Maashaallah bareeda dhagaye. Haji Adam kan nyaarran tana yaada tokko si hojii wal mari'achuudhaaf hin dhufee bara. Maashaallah bareeda gaa Yusuf keenya yaada akkam fidee dhufte moo warra? Yaaninis gaa ni beekta akkaataa jireenyaa kanaa sadarkaa gartee ilmi namaa ittiin jiru tujjaaraa fi miskiinaa jira.
keessattuu gartee miskiinni kun haala isaanii beektaa akkaataa inni itti dabarsu rakkoo gartee beelaatii fi rakkoo uffata dhabuutii fi waa hedduu rakkoo addaa keessa dabarsa jechuudha. Yeroon fi inni dhiyaates akka malee gartee nama cinqamurraa maaliin inni iidaa cinqiin tun isa seenti. Tujjaarri inni beekta akkaataan inni itti dabarsuuf ijoollee isaatis gammachiisaa ifiifis gartee akkaataa bareedaadhaan dabarsaati guyyaa iidaa san gammachuudhaan dabarsa jechuudha. Kanaaf amma kanarratti tujjaarri miskiina gargaaruu irratti nutis akka keenyatti gahee bahachuu qabna. Keessattuu ni beekta ganda kana keessatti nuti gartee warra waa qabu jaanii hawaasni nu eegaa jira. Kanaafuu gartee gabbaanee harka qalleeyyii nama tokkoo fi nama sadii illaa gartee hanga shanitti yoo gargaarre maal si fakkaataa yaada kanaan si wajjin wal mari'achuu barbaade akkamitti? Maashaallah gaa Yusuf keenya yaada bareedaa fiddee dhufte dhugaa dubbachuudhaaf waan namni hedduun irraanfatee ati arra nuu qabattee nuu dhufteeni rabbiin yaaduma kana yaaduu keetiifuu jazaa rabbi siyaa qabaluun siin jaa. Maaliif namni miskiina yaadate namni shariyaa keessatti illee sanuma jira. Namni miskiina yaadadhaa jira gaafa ayyaana gaafa iidaa gaafa akka namni kaan biraa gammadee kaan ammoo waan gammaduun san dhabee biraa rakkatuutti immoo nama sanillee aga danda'ametti sadarkaa ifiitti kabajje sanillee gahuu ni baatu. Akka inni xiqqollee taatu gammadu gootee dabarsuun waan bareedaadha. Waan khayriin nuuf iddeen siin jaa maashaallah Yusuf keenya. Akkas taanaan gaa hedduu galatoomee nu kaase ammaan tana gabbaanee rakkataa fi kana gargaarra gabbaanee bas. Islaama ta'uu qofaanii gammadii tana carraadha. Tattaaffii sirrii godhaadha rabbirra keenya milkiidha. Arraaf milkaa'uu baatullee boruun harkadda carraadha. Harkadduus rabbiin naaf kenne tanaaf beekumsa guddaadha. Yaa Rabbi gamma iddoon isa dhiyaatte idda rafaas deema. Idda rafaa sana gaa hawaasni keenya illee gara jidha. وانا متى خنا ان شاء الله ربي نجا نافولي كبا ما تخنا لي داغوت ربي هي راين كجيل خرا خنا لي نمو ددي ما يا ابو وركد يرانتنا رحمه ربي يا ابو يا ابو او بك بدو ربي استاخن سياب رخيسو استاخن يا ورا غجا فن غجا يا ابو ورا رزق دون ركد يا ربي الحمد لله او استاخن يا استاخن يا ابو لزخي ربي bener bas boleh saya umar begitu setahun nanti 2 tahun أنا ملكاي يا أبو لما تجي جرا سو بيداتنا ملكاي يا أبو خوني سنة دفع يا أبو اسمه دفع خون بدينا هي بيجي لا قبل ندفع يا أبو قربنا كم سافي خارك دور كي أخونا أسيدا أبو أسين خوني سنة دفع وين رافقات وسينا راجي فقات تيم بانن دقيسو وين رافقات جيكتنا ربي رزق تياسنا خير ربي الأسرع صور مياسنا خير رافقات يا الله نرافقات دون جين رافقات أبو خي يا رزق ربي متوركا بنولا شنو مغيتي دي شخافرة رزق ربي لسنا خير بكتون ربي رزق ترنا خير أكنم تكون تنادي عمر بعد نرافقات دون جي يا الله خير رافقات دو يا الله رب معنا اللي خنون نرافقات دو أبو نرافقات دون جي نرافقات دو كي نراش ديم نجي نرافقات دو أبو نديج خانة اللي رب من أبو نرافقات دون جي أبو رزق رب ما تقبل يا أبو نرافقات بكذا ربي إيران صورم تجي رزق تياسنا خير نفتي بدينا يوني بيجي تلاقي تفنجر نرافقات دو برسخي نرافقات ربي سخنا سيلان مع اللي رب أسين نتور كي رزق تيا بيجي نتنقودين نرافقات دون جي يا ربي لا في سيف Qabeenyi duniyaa ni guddaan abdii guddoo qabaachuudha. Abdii guddiftee qabaatee tattaaffii sirrii godhuudha. Abdii guddiftee qabaatee tattaaffii sirrii godhuudha. Rabbi makana dha nafi deega awlu khayri rabbi yaa godhu. Waan saanti makata sinna kan nantana rara makana tana rara bila rizqi ma yimma guutu rabbi na taafidu. Ya rabbi makana khayri na godhi. Ya rabbi ya Allah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل أبو لزقي. هجا. فيو مامي. أكمل جرت. هيا أبو لزقي مال تادي. أبو يرى كده أركز من قبو أكتر دلقون من قبو هيا. ورحمتنا قد ربي سنة خالي أركان تكون قبضو. أخذ كان رنجبتو ربنا نمس بين الشيخ طلعتك أخذت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل أبو ليسو. أكمل لقاه. فيا. فيا لامي. أكمل. أكمل. نقول مامي. فيا لا. مالا سيقول جرت بكتنا. سكتنا قاري قرتا هنو ربي قاول برا نمس ورامي. جنيتما ومسير نوحنا تجيك بس تتاوجر. مال تاتي سلات. أبو وانيا أنو سنك أبو نبي تابي أبي برنا بري خلص برني هم ماتي. ما لين دولار سمي خدي ولا نيالن تكنجر. مالي وان ونياتون قبل مالي فيا قوتو قبدا. ها فجاس نمان كبا. ربي ولا سورة ميري. هتقرأ تقصورة نيلة. ثانو ما في. ثانو ما. تكمرة تقصورة في تاوجر تمالي كامان فيا قب. كامني فينا قبل. كامني فيا زكاب. فينا قبل. الحمد لله يقعد أبو ليسقي. الحمد لله. أكس الحمد لله يه. الحمد لله. أجي إنني سفيان كبجة. Akas tanang gayo fayya qabate dalaga yo sigon inni dalagata dalaga sinni gona akana kada churra dalaga sig gona dalaga sanni dalagatame me wan takasinimu an ana kamati wan bakka rabbi namara na soro je wani umumi na fakata wan mantan akamana fakata akabu rabbi sira na soro juru tanna fakata gro takati jirenja kana male jirana tin fakata duga dubbechuda hanu mana fakata dalaga chuzun fetu mo dalaga sigaisin an dalaga tana takati yanda an dalaga jirtu tin fakata hanu mana fakata jirenyi akati yaddu sigona me ga ya me ni malalla ga nan me ka kana je me ni malalla me hilin desa malalla me amma balesa yasi fakate male hanafu nuti dalaga sinni gona sigar garra dalaga sig gone sigar garra hanafu if kopesi dalaga sig gona roji khaw gab dalagayse amma sawana ka kabbana zakas gize ni malalla dutti kamale fayyan qaban sana kasi gona la wana ka kabbana tanalle dalagatet ayye oguma lagar ka ta kamar ite fayyita bulesri ayye ni taati samboda ati nama dalagate yiraatu atamalle ayye nama harka nama yegate bakatana taye harka munamatin guyyu harka nama galganamu gabbe harka nama yegatu me harka rabbi yegate wanya tusan dalagate umnatetin fayya qabdu tana fayyadamte yusuf ko be dalagatetin mana kamarait ayye mega amma me agar sisa jirenya kasi nille wana garre mega agar sisa inshallah sigartim atumma ni ko be ayye debne dufna awul fadda قالني خندمو يا ربي درمتان رحمن الرحيم يا أبا رحمتان حال خينة تلجي أنو قلت جنتان في متاجتون خوائف رحمته كتايا تمام خنقر يفتو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله دي بنيرو نجرة بشان لمان كان سيف النجرة أنا ستي بشان كان غرغرتيت وان دنديسون إن شاء الله تقول رأي قال الجنة بشان لمان كان سمرة خنية إن شاء الله إن شاء الله تسيد ربي بقى أجاش ربي أجاش من لك أسوات كوشي غنية أنا إن شاء الله ربي dama dete dalaga ranolini inshallah dalagate rabareda inshallah amalle sira furanna inshallah malaga sikhana ربي شناخن إن شاء الله شوفيرا في سفودي جزاكم الله خيرا مشان سديس الرابنا أيه إن شاء الله مالك ماليني خدلا غتني نمم يا وسيغلته أكسيس مسرها بالنيجو أيه إن شاء الله مشان كان سرها بالنيا كان ما غرغرتيجو ربي نشناخن إن شاء الله آمين آمين أيه 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 بقى الحمد لله الحمد أيه كانوا خاص بقى دلقا سيجيسنا دلقا شو قبضات نما فيا كبوتي هاي نخاص ayye me amile len qabu dalaga tan afan sillen bi xo ayye me egis njattan ayye dalagaan afaan si barsiifti amilee si gooti ayye
Ayyee obboleessa kee kun bakka dalagaatti dhufnee jirra. Bakki dalagaa keetii arrarraa jalqabdee asii dukkaana kana gurgurteeti. Ji'aan waan miindaa sii kennamu eeggatee jabaattee amileedhaan fuula duraa akka nama jijjiiramutti dalagaa ta'etti fuftee ji'aan waan argattu san fudhattee jiraataa jechuutis kana booda. Galatooma isinillee dalaguudhaaf qophiidhaami. Ati dalagaa tanillee waa keessan beeku. Silaa namni ittiin jiraate. Dalagaa ni barta dalagaa kun nama jira. Asuma namni tokko as keessa waan nu bira jiru jechuun obboleessa keenya kun. Waan ati hin beekne hunda si barsiisa. Achumaanuu dalagaa kana muuxannoo horateeti. Waan as keessa barbaadamuu fi waan ati hin beekne waan as keessa ati hin beekne hunda inni sitti hima. Akkas taanaan gaarii. Maamila dhufee meeshumaan kan naamiyan. Meeshuma kan niteeti gatii meeqa siin jaan gatii isa gaafattee. Gatii itti himtee waan kana gurgurtee jira. Qophiidha. Galatooma ulfaadha isinillee. Malees biraanchii hedduu qabna. Amma biraanchii kana keessa dalagi isaa wajjin wal taate akka gaariitti jijjiiramee sitti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يفهم ربنا نقول الدون ستي للذين بدون سميده ورحمنا نقول الدنيا مربنا ما خلونا نجوا سميده وصون فيا أبو تين من أمثلة رحمة بدو أبو بدون يفهم نقول خير ما فابو فيا يا يفهم هي اللي هو هذا كان ويا إداتي سيفيدي جرا دون نراك إبر يا أبو ما شاء الله ما شاء الله نراك إبر أي جزاكم الله خير الله بقيت مبارك ما إن شاء الله كنا حساني باتا أنا اللي ربي أهل الخير وجاي وسرب دلقا ناقودي ربي دلقا نراجي جيره ربي بلدي فما ناقود لكم أيوة بس إن شاء الله ربي جزاكم الله ربي سراج أي إن شاء الله هاي مشان بيجينا أسرت هاي عادي سيامان تجي كليلة أنا فيس ربي دبرت فيس ربي دبرت خو مرجته آمين أي أنا سجرجار جبت أي تقولتوني رزقي كم رب ما ترك قبل خير ما في الحمد لله ما شاء الله هذا خير سبعته ترى ما قلت لي إن شاء الله بيجاب إن شاء الله بولي نقرأ إن شاء الله إن شاء الله هي كويا إداري اللي وجينغونا إن شاء الله إن شاء الله جرى خيال اللي نوافيره أي وجوا وجدا اللي قول أي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله جزاكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرت؟ فيا غدي جرتا نقومامي الحمد لله جريني مال فكات الحمد لله ما شاء الله أرجعتني الراس دي بنير بنير جرا الرمو إن شاء الله قياني داتي سوان دياتي إيشا إن شاء الله ميدا إني وبليس خني سمان الرجل جنة لا إني تروفني إن شاء الله سنيفو إن شاء ما شاء الله أنو بلي فتي أما والله لما نتفني مو يدوم جات جردي إن شاء الله أكنو ما قدتني إن شاء الله ربي نتيسي أركنا مرة ربي سياباسو آمين أيك هوتا تا هوتا أيه جرجرة قبناني أنا أيه وبليس خيا نتيسي قيان تانو لي دوان تيف خنا تكابني سيروفني أيه خنا كونيسي مدورة مدورة خنا تيني دي جنتي إن شاء الله جزاكم كسيتي أما خنا تكابني سيروفني أيه مرحبا إن شاء الله إن شاء الله إذا سيو ربي جي
ولا قرون كي ينفو إن شاء الله يا رب نولافس إن شاء الله ولين إنا أي إن شاء الله شنيس ربي جزاسني فاخفل آمين. جزاك ربي إن شاء الله آمين آمين ربي مرادك سنعبود آمين. تابشان أقاك بشان أبشر 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 وما جبار أبشر 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 أتوما نمو أبشر جبار دوا درتي أتي قدرتي سأقرو فين سيغلتي إن شاء الله إن شاء الله كاما ميدا مماني waan tokko dalaguurra nama hin dhorku namni tokko qaama miidhamaa ta'eedhaaf illee gadaantummaan itti dhaga'amuu qabu hin jijjiiramas jee hojjechuu qaba waan ta'eef inshaallah yoo rabbi nu laaffise fuula duras deddeebinee kan hubannu ta'a inshaallah rabbi siyaa laaffisuu rabbii numaa barakaa rabbi keessa siyaa kaa'u dalagaa asii dala iduun dalle inshaallah hayye inshaallah taate hayye hayye humaa abshir abshir bishaan nuti bishaan akkuma nama dhugeetti لكوينا إن شاء الله أي إن شاء الله قالتهم لكوينا شكرا أي جزاكم الله هي sagantaa keenya sagantaa diraamaa laallee as deebineeti jirra sagantaa diraamaa san keessatti eegaa waan dhaamsa babbareedaa daawwanne dhaamsa san keessatti immoo taatonni keenya tokko tokko kun asuma keessatti waan argamanii jecha keessaafuu asiinis taajirtichi tokkoo fi asiin immoo tokko miskiina ta'ee dalaga tokko jira. Akka malee gurbaa kanaan lolaa ture gaafa sana akkamii gaafa gurbaa saniin loltu maaltu sitti dhagahamaa ture gisee sana. Inni itti dhagahame dhugaa eegumaan akka ajaa'ibaan loleenii guutaanu isaa gurbaa miira seetti loleenii jeetti nanuu biyyaa dadhe eegumaan loleenii. Daawwanni akkanaatti isin jetti jedhaman ittiin qaanfadhee akkasii loluu isaanii. Neetworkii biizii si jalaa godhe bakka sani maamila si jalaa akka qabee dhufe. Dhugaa silaanaa taate lola qofaa miti biyya san silaa dhahaa hundeessu. Nudura irmaan qabdan malee guyyaa san silaa wani takka hojjetu isaati. Ayyee hundaafuu akka malee akka bareedaatti fakkeessitee dalaguu keetiif asumaanuu galatoomi siin jenna. Galatooma si'eessu uffata. Ammas namni biraa tokko taatoo ta'ee hojjetee as kunoo abdii isaan jira. Akka nama harka hin qabnee fakkaatee dalaguu ture. Namni biraa immoo dhugumaan akka harka hin qabne waan sisee warra harka kee tokko ol baafteetti mul'isuu qabda. Yoo harka kana achumaan amma har'allee xiqqishoo qayyee laga qabde bishaan kun dhugumaan hin qabne jee namni si gargaara jee booda sitti hin dabalin jeeti. Alhamdulillah. Ni qaba. Wanti na gargaanis hin jiru. Hayyee namni biraa tokko immoo qabaataa ta'ee dalagee dhugumaan qabaataa fakkaatelleera. Anaaf ati gaa hajii aduuf. Hajii kana beektaa guyyaa dirqumaanii xiqqoo xiqqishu siinatti xiqqoo shanarraa irra fakkaata. Akkasitti sila amma beektaa hajii kun xiqqoo waan akka xiqqoo laala. Qaama kanaanis xiqqishoo qabu. Xiqqoo ammas beektaa malaataa tanan irraa fotee biyyaas. Maali kan malaataa qabeenya harkiftee eenyu jeebu. Haji fakkaata ganama hajjee dhagarree hajjee dhagara. Tole hundaafuu atis galatoomi siin jenna. Maashaallah. Namoonni diraamaa san keessatti hirmaatan kanneen as jirtan hundummaan keessanuu fakkeessitanii dalaguu keessaniif akkasitti diraamaa dhaamsa dabarsu dalaguu keessaniif galatoomaa isin jenna. Galatoomaa ulfaadha. Kabajamtoota jaallatamtoota keenya nu daawwachuun nu hordofuudhaan kan nu waliin turtan hagaa yoonaatti. Egaa sagantaan keenyas bohaarsaa barsiisaa akka ta'e abdii qabna. Haa ta'u garuu sa'aatiin keenya kanarra deemuu waan nu daangessuudhaaf sagantaa keenya har'aaf asitti goolabuudhaaf deemna. Dhumarratti kan isiniin jennu aayidaa gaarii qabaadhaa kan barana kan bara egeree isiniif haa ta'u taqabbalallahu minna wa minkum saalihal a'maal. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.